الرجل mana ijoollee waan ta'eef garuu kabaree ta'utu irra jira. الرجل بونا قدامي والبرباد دقامي دورا نقر رجل دقامي ما سيبو رو دارا 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 Ali argite. Dura jechuudha. Dura. Koi dura ta'uu mata qotu dimene dura kismis gone dura thank you agarsiisne dura abbaka kusha abana ko abana fisha Dhaggeeffadha. abana fina Dhaggeeffadha. Ijoollummaan ala. Ibtu ko ilile Ela. Ijoollee nama godhatte malee ijoollummaan keessaan baane. Maan ijoollee nama kaballeessaara ijoollumaan deewooti. Ijoollumaan deebar daara da Dura gaafa masqala jechuudha. Gaafa damaraa masqalli damaraa kan jedhame caamaan surreen nu bitama. T-shirtiin kittaan fanuu bitama. Waa arguuf jiru. Ammanne bullaa jechuudha. Waa arguuf jiru. Ammanne bullana inni dura sun keessaan baane mayyuu. Maalla keessa baara sarpiraayiziin ta'e bari nagaa gaafa dhujiratti himna waan sana. Nagaa waaqayyo bakka jirtan isiniif haa ta'u dammaaf maka warri dammaaf damma shushu warri jibban beekne jaalala malee nagaan keenya bakka jirtan hundatti sin haala qabu jiran obboloowwan keessan haala kana keessa gammachuu addaa keessa jira mana kana keessatti gaa wanta daddabalamee jira. Daddabalamee jira. Jiraanii sarpiraayizii na godheen siniin jedha. Waggaa meeqatti jiraan waan naa bitee jira namni istaandii kana naa binnaan aartee naa bitee moo waan namni kennaa godhee kana naa finnaan yaati aariidhaan kana naa bitee moo akka iddoo istaandiin dhufe moo dabalamuutu irra jiraadha. Aksan istaandii sana namni kennaa naa kenne siniin jedhee sinitti himee ture jiraan immoo maal godhe seetaniire bilbila qolab bilbila kaartoonii isaa garuu ijoollee kun keessaa baasaniiru sinin agarsiisa bilbila ni naa bite lafa bu'ee kahaa bilbila haaran laala bilbili kuni amma of banuu dideetii jira dhugaa waaqala madaamiin naa bitte isa bara duriiti bilbilli ni waraabaa irrummoo suma kan kootiiti amma kun banuu didee ofuyyuu jira immoo kan inni naa bite kanadha kana naa bite jechuudha kunoo maa argitani wanti iyyuu ittiin gooneani haaraadha jechuudha kabariin isaa illee haaraadha bakka irraa buqqisee kabariin buqqisee agarsiisu kaartooniin isaa ijoolleen kan iddoo shan buusteen agarre'anii irraa baanaanii qoshti intini isa siimii keessa kaanii as jala jira bara akkam ban bitanii sheellee keessa nu keessee kabariin isaallee kunoo look dara amma jira wanta fe maanni seete istaandiin kun jira achirra kaa akkasitti warra biiniini shereerre waanana sinenne shennende sirba haaraa sirbi takka jenne waan haaraa sirba gon nene shene dere getteetu kan tokko raabdaa jechuudha argitee dhugaa waaqa bilbila guddaa naa bitee saamsangiidha. Samsungin akkanatti bahutti kee argitan ija lama ammoo dura ija shaniidha ammoo ija lama baadhu waan akkamitti isaan fidan iyyuu hin beeku inna kana kabariinis gilaasiinis itti godhameeti dhufe inna akkasisiniin jedha harra galgala gomme harra galgala isirbite jira maalin godha koy me harra galgala kottechuun sirbuudha jira don veturela harra galgala addatte jechuudha kan kana mere ofiimo waan qabatu waan sin ajaa'ibu kan saamola dhumtuu tokko qabata argitan ana garuu kanaaf istimeera kan kee jira dhugaa fiditti anko teeknoo waggaa jira argitanii aniti istaandine bilbili kan istaandina bitamnani
Inni immoo bilbilli haaraas barbaachisaa jedhe. Immoo argitanii teeknooloojii bara 77 kana qabata. Ofii kana qabata. Anaaf garuu kana naa biteera. Baay'ee bilbilli ni waraabaa jiru kunillee akkuma haaraatti baay'ee aktiiviidhaan hojjetamu waan taane daam kavariin isaa yoo ittiin jijjiiramne erga gaafa bitame. Innaa akkasii siniin jedha naa eebbisa bilbila kiyyaa baay'ee bareeda daam kavariin isaa iyyuu na jalaa fokkisiise argitan akkasitti bareeda jechuudha. Harra galgala. Mana ijoollee waan ta'eef garuu kabaree ta'u turre jira. Harra galgala. Boona qeedamee barbaada diggaame dura nagarree jira. Diggaame maasii godha. Kana lamaan eessaa yaa'an diggaame maasii godha. Kun lamaan ijoolleen kun ifni kun isaan nannaasiste calje'anii ta'a. Innaa jiraan akkanatti. Bilbilani shibrik dimqina godhee jira. Egaa namni yeroo hojii hojjetu waan tokko firee isaa ilaalu turre jira. Yaa. Amma yeroo baay'ee wajjin yuutuubiin kun isin hojjetama. Karaa yuutuubii kanas galiin jira. Egaa galii argannu kanas waan tokko fayyadamneerra nus dhugaa dubbachuu jechuudha. Isin ilaaluu keessaniin sabiskiraayib gochuu keessaniin kooment laayik gochuu keessaniin keessumaa immoo daddarbanii immoo ijoolleen tokko jechuudha. Firoonni keenya kaanni Abdallaafa. Maqaa dhaheen fitu faranjoonni illee yeroo tokko maayinni isheen sun ishee doolarii xal godhan san. Giiftiidha. Giiftii amma Haanni Abdallaa yeroo baay'ee karaa liivii yeroo nu seennu giiftii nu ergaa turte faranjoonni tokkos namni tokkos Ameerikaatii kan giiftii nu ergu jira. Egaa jarri kun callesamanii miti jaalala irraa kan ka'edha waan tokko akka fayyadamnuuf jechuudha. Isheen sitti dadhabdee hojjettee waan tokko. Ameerikaa irraa Kuna akkasumatti beektu lafa bu'ee mataan isaa dhukkubsata achi maalta istaak godha aktiivii ta'uu didaa nama rakkisaa. Lakkii kun giiftis kan nu kennan jiru keessumaa yeroo hundaa nu wajjin bu'anii waan nuyi hojjennu waan isheen hojjettu duukaa buutanii warri ilaaltan warri kooment gootan warri laayik gootan akkasumas immoo sheer gootanii namoonni biraallee sabiskiraayibii akka godhan warra gootan galata guddaa qabdu namni waan tokko yeroo hojjetu nama wajjinidha jechuudha. Qofa waan hojjetamu jechuudha. Namni nama barbaachisa. Bu'aa immoo hojii ofiis immoo dhandhamachuun keessaa fayyadamaa ta'uun keessaa ilaalchifachaa thank you galatooma jechaa deemuunis baay'ee barbaachisa jechuudha. Sun hundi keessanuu galatoomaa galatoomaa ulfaadha sinin jennaa. Na gara galata sakanaatti hin deemnu jira. Naan keenya sadaqa. Han keenyi. Isheen naqaanisuuf yala. Illee sodaadha. Maaliif beektu waan inni sodaatuuf anis nan beeka waan inni sodaatuuf. Danda'een ta'u waan akkasuma. Kaameeraa kana liif godhee jiruu sodaata. Sheefi naqabsiisu isheen ani odeessuun barbaadasi wajjini galatoomaadha jechuudha. Waggaa meeqa ta'e amma yuutuubiin kun gara waggaa 5 ta'uu deema jechuudha. Shani jira yuutuubiin kun si hanga baabbaate. Si dura yuutuubii. Areeddoo keessatti argamu jechuudha. Akkas jedhi malee yuutuubiin si dura kire'ee ta'e banamee. Egaa waggaa 5 keessatti namoota baay'ee gara nama 60 gama nama 70 yeroo dhiyootti sheer kooment laayik goyogatan gara dhiyootti 70 ta'a 100 ta'a. Garuu siin itti 100 nagashita silvarii fudhadhi maal sitti fakkaata akka yaadaatti sheer godha. Silvarii moo wayii fudhadhi maal fakkaata? Anamma amatan gabargumii qabani hangafa yuutuubaroota afaan Oromoo tokko hin ta'a. Isi babba. Inna bakka galatoomi jedha jaarsa. Dubbachuuf yuutuubiin irratti hojjechuu barbaada. Yeroo hunda tuquu barbaada. Irratti hojjechuu barbaada. Laayik gochuun, sheer gochuun, namoota wajjin koominikeetii adda addaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Isinillee hamma dandeessan sheer gootanii hiriyoota keessaniif, obbolootawwan keessaniif, maatii keessaniif sheer gootanii jechuudha. Nu jajjabeessu sanarra jira. 100 galee silverii fudhachuun nurra jira. Silverii jechuun doolaarummaa jechuudha. Doolaarri dabala gaafasi. Akkuma bakka kaameeraa agarsiifachuurra gara konkolaataa agarsiifachuutti
kaameeraa agarsiifachuurra moobaayilii agarsiifachuurra gara konkolaataa agarsiifachuu konkolaataa agarsiifachuurra gara fooqii G+4 G+5 G+10 agarsiifachuutti akka nuyi ceenu jechuudha. Like, share, comment, subscribe godha. Yoo maqabatanis doolaras xalxal godha. Injibbo. Maashaallah. Yoo qabatan riyaalas dinaaras dirhamas xalxal godha. Yen na kana jenna galatooma warri wajjin turtan warri subscribe like gootan ijoolleen jaalala warri jibbamne jaalala malee warri laphee qasan qulqulluu ta'e ijoolleen biyya koo biyya Oromiyaa biyya Itoophiyaa warra Abbaa Jifaar warri Mattuu warri Baddallee warri Wallagga warri Horroo warri Naqqamte warri Salaalee warri Amboo warri Jaajji warri Baakoo isanaaf warra Gudar keetti konatti tola warra Gudar warra Sandaafa warra Arsii warra Harargee warra Awwaadaayii galamsoo ciroo biyyan keessatti guddadhe jechuudha warri Adaamaadha warri Dirree Dhawaa Harammayaa ijoolleen Oromiyaa guutumatti si jaallan nuuf jiraadha nagaan tura.